akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa salaamtaan keenya lafa jirtan maratti sinaa ga'u jecha oduu kan isinitti himu anu marsabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwee Harawa irraan federaalli maqaa shanee lolla jedhuun ganama har'aa konkolaataa hedduun sanqallee ganda jedhamu irraan gara bosona boorkannaatti akka fe'amaa jiran jiraattonni madda nageenyatti himan. Federaalli kun shanee lolla jedhee deemus dhukkaasni banamees hin jiru jedhu maddi keenya kun. Kallattii Anaartummaa Fursii Jabaa bakka jedhamuunis waraanni Biltsiginnaa kun shanee lolla jechuun milishoota walitti qabanii muka keejooraa akka oolan mirkaneeffannee jirra. Uummanni keenya mootummaa kufuuf hoolataa jiru waliin maraatuu osoo hin taane of tahee qeef qabeenya isaa eeggatuu qaba jedhu maddi keenya biyyarraa ergaa kana nuun gahe. Buqqaatonni Oromoo Walloo Finxaaleeyyii Amaaratiin qe'ee isaanii irraa buqqaan rakkoo ulfaataa kee jiraachuu jiraattota itti dhiyeenya qaban irraa mirkaneeffannee jirra. Ilmaan Oromoo aanaa Jillee Dhummuugaa iddoo garaagaraa irraa buqqaan ammaaf Wasan Qurqur hanga tokko mul'ataa jira malee hedduun uummataa qe'ee isaanii irraa buqqanii rakkoo cimaa kee jiran. Gandi Wasan Qurqur kan mukaaf dhagaan isaa ibiddi itti shidamee gubate kan gaaddisni namni jala taa'ullee hin jirre aduun baranaa sun irratti caame amma rooban akka malee qabamanii waan godhan dhabaaf rooba kee rafaa jiraachuu maddi keenya nuuf himee jira. Kanaan Artummaa Fursii silaa akka nama awwaalamee jirutti abbaan kanaa namni jedhuunuu dhabamee mana barumsaa keessatti rakkataa jiru. Warri magaalaa Kamisee irraa maqaa Wallootiin lakkoofsa baankii banee qarshiin irratti bu'aa ture yeroo saniif waan gadi niyyatanii fi hanga tokko waan uffataan bitannullee garuu amma yeroo ummati qe'ee isaatti deebi'uu fedhu kanatti callisuu filatanii akka jiran jiraattota waan kana itti dhiyeenya qaban irraa mirkaneeffannee jirra. Akka jiraattonni komii ofii ibsataa jiranitti feesbuukii gubbatti qarshiin akkanaa dhufe kan jedhamu argaa jirra malee lafatti ummata kee bu'anii wanti hojjetame yeroo oowwitu sanii as waan godhame tokko hin argine jechuun komii isaanii madda nageenyaaf eeran. Bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti nama maqaan isaa Ibrahim jedhamu poolisiin mana isaatii fuudhee hidhuun dhagahame. Namni kun yeroo ammaa kana buufata poolisii magaalaa Kamisee ganda Duwwaa Lamaa keessatti hidhamee jira jedhan. Sababni inni ittiin hidhame siiniin bunaa alaabaa Oromoo qabu mana kee jira jechuudhaan isa waliin namoota lama qabanii hidhanii jiraachuu jiraattonni madda nageenyatti himaniitiin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo summii fi diinota qabsoo Oromoo haleelaa jiraachuun gabaafamaa jira. Godina Jimmaatti bashaasha bakka Abiyyi ittiin dhaadatu waboon diinota haleelee too'atee meeshaa hedduu akka hiikkatees mirkaneeffannee jirra. Dabalataan godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuu Qumbaa keessaa gandoota 4 waboon too'atee akka jirus gabaafame. Egereen Oromiyaa biyya walaba saba bilisa kan uummanni fedhe isaatiin waan hunda murteessudha jedhan warri kun. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun biyya keessaa kan hangammaatti daawwattanidha. Oduu biyya alaa Said Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaa keessaa immoo yeroo tokkotti gosa COVID-19 lamaan qabamuun akka danda'amu ogeessonni akeekkachiisan. Kunis erga dubartiin ganna 90 gosa COVID alfaa fi beetaa jedhamuun UK fi Afrikaa kibbaa keessatti argamaniin qabamuun lubbuu isaanii darbe arguu isaanii booda. Maanguddoon bitootessa 2021tti Beeljiyeem keessatti lubbuun isaanii darbe kun talaalliin fudhanne ture. Ogeessota fayyaa vaayirasii kunneen nama adda addaa lama irratti darbe jedhanii shakku. Haala kanaan yeroo vaayirasichi nama qabaatu kun kan jalqabaa ragaan beekamu ta'us bakka muraasatti gosa vaayirasichaa lamaan qabamuun mul'achaa jiru. Dhimma faayidaa dubartii kanaa koongirensii maayikiroobaayoloojii fi dhibeewwan daddarbanii Awurooppaa bara kanaa irratti mari'atama. Amajjii 2020 takka irratti saayinsistoonni Biraazil namoonni lama al takkatti gosa koronaa vaayirasii lamaan qabamuu gabaasanii turan. Gosti inni tokko kan gaamaa jedhamu ta'uusaa yaaddoo uumeera. Qorattoonni Poorchugaal ammoo dargaggoon ganna 17 utuu gosa COVID-19 tokkoon qabamee wallaanamuu gosa kan biraa lammaffaan qabamuusaa himaniiru. Dubartiin ganna 90 gosa vaayirasichaa yaaddessoo taalamaa qabamtee gosa vaayirasichaa haaraa yaaddessaa ogeessonni hordofaa jiran mallattoo muraasni erga irratti mul'ate booda wallaansaaf hospitaala seentee boodarra garuu rakkoo hargansuu hamaan irratti mul'ateera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akaakuuwwan COVID qubee Giriikiin moggaase murteen paaspoortii talaallii EU attamiin imaltoota Afrikaa miidha.
Biyyoonni hiyyeeyyiin talaallii dhabaa jiru jedhe dhaabbanni fayyaa addunyaa dargaggeessi kishaafee hafuura baafannuun haguugamuuf fala dhawee samuunni yeroo isheen hospitaala seentetti fudhatame akka isheen COVID-19 gosa vaayirasichaa lamaan alfaa fi beettaa jedhamuun al takkatti akka qabamte adda baaseera. Hospitaala Alsaat Beeljiyeemitti qorattuu hooggantuu kan taate Dr. Aan Van Keerbergen yeroo kanatti gosti vaayirasichaa lamaan kun Beeljiyeem keessatti tamsa'aa jiru. Kanaaf vaayirasiin lamaan kun dubartiin kanaan kan qabamte nama adda addaa lamarraa ta'uu mala jetti. Ta'us garuu akkamiin akka isheen vaayirasichaan qabamte hin beeknuu jette. Dubartii qofaa jiraattu turtes ta'us gargaartota yeroo yerootti ishee gargaaruuf bira deeman qabdi turte. Du'a dubartii kanaa kan ariifachiise gosa vaayirasichaa lamaan qabamuu isheedha jechuun ni cima. Vaayirasoonni yeroo hedduu akka baay'achaa deemaniin of gaggeeddaraa deemu. Kun ammoo gosa haaraa uuma. COVID-19 jijjiirama ijoo isa gargaaruu danda'an taasiseera. Fakkeenyaaf haala itti baay'atu dabaluun yookaan dandeettii dhibee ofirraa ittisuu qaama keenyaa yookaan talaallii tokko tokko jala akka itti miliqu darateera. Gosoonni yaaddoo uumaa jiran kan gosa yaaddoo jedhamuun beekaman saayinsiistootaan dhiyeenyatti qoratamaa jiru. Fakkeenyaaf UK keessatti gosti vaayirasichaa baay'ee tamsa'aa jiru isa deeltaa jedhamudha. Ogeeyyiin talaalliiwwan amma jiran vaayirasicha ittisuu danda'u jedhanii amanu. Saayinsistoonni talaallii haaraa gosoota vaayirasichaa haaraa ittisuu danda'an uumaa jiru. Yuunivarsiitii Waarkwiikitti ogeessi qorannoo vaayirasii Piroofeesar Lawureensiin Giyang gosa vaayirasichaa yaaddessoo lama nama tokko keessatti argachuun waan nama ajaa'ibuu miti. Kun nama vaayirasii kunneen qabu tokkorraa yookaan nama adda addaa irraa kan itti darbe ta'uu danda'a jedha. Vaayirasichi akkanaan nama qabuun isaa bu'aa talaallichaa balleessa yoo ta'e yookaan haala tamsa'ina COVID-19 hammeessasa jedhu irratti qorannoon dabalataa taasifamuu qabaa jedha. Mucaa waggaa 15 erga dargaggoon umriidhaan wal fakkaatu tokko kibba baha Laandanitti waraannamuun ajjeefameen booda yakka ajjeechaan himatame. Laandanitti bara 2008 irraa kaasee ijoolleen dhiiraa umriin mana barnootaa gareen wal ajjeesuun garmalee dabalaan dhufuusaa yaaddoo uumaa jira. Taamiim Laanhaanimaanaa kan umriin isaa waggaa 15 guyyaa wiixata darbe ture Laandan naannoo daandii Woolwich New jedhamutti battaluma waraannamee lubbuun isaa kan darbe. Mucaan amma mana murtii dhaddacha biiroomlee dhiyeeffamuuf jiru kunis yaalii ajjeechaa dargaggoo biraa fi seeraan ala meeshaa waraanaa qabachuun himatameera. Dabalataanis ijoolleen dhiiraa kan umriin isaanii waggaa 14 hanga 15 ajjeechaa guyyaa jimaataan mudateen shakkamuun to'annoo jala oolfamaniiru. Isaanis buufata poolisii kibba Landan keessa akka turan taasifamaniiru. Qondaalli poolisiin dhimma kana qorataa jiru Inspektar Riikaard Liyaanoord tarkaanfiin kun maatii Taamiimii fi hawaasa bal'aa kutannoo nuti yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf qabnu kan mirkaneessu akka ta'e abdadhaa jedheera. BBC irraa odeeffanne. Eegaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa kan qindeesse simbiraan gaa turaan Saayid Dawweetii fi Umar Sabaati gama teeknikaatiin kan nu faana ture Mu'ee Callaa odeeffannoo guyyaa boruutiin hanga walitti deebinutti nagaan bulaa.